haadha manaa isaatii fi isaaf gartee akkaataa walitti deebiin fayyisuu fayyaa jidduu barbaadaa turre si ammallee itti jirraa si ani nama barbaadaduu jeeni isaa sanin dongoone dhalaa biraa gara deebi'u jira dhalaan takka mana tokko keessa dhiiraa waliin bultee jechuun sangaa akkatti bulee abbaa beekaa namni tokko mana lafaa ka'ee deema nama bira dhufee rakkootiitiin harkiyyee si bira gattaa'ee morma keetti hafee deebi'ee si jaaladhee na fuudhii kuni yoo iccitii baasuudha takkaamichi yoo hundun dhufte malee ni harkuftiisan gara. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan hordoftoota fi hordoftoota keenya. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii nageenya keessan badhaadhaaf akkuma jirtanitti gaasalaamu nageenya kan onna raaf keessan biraan qabsin jecha arras dachaan dhufne isinirraa illee bajeetiin jira isinirraa tureetiin jira. Arragaa waan duruurii ta'e akka na deebise waan hedduullee na qofalchiise takka tooftaa iccitii gartee dhooyfatee fillee deemaa ni jiru. Jalaa mul'attee har'aan tana osoo gartee waan silaa inni yaadillee bakkaan hin deeniif. Isitti illee leeresuu miti har'aan tana yaada gabaabaa tokkoon viidiyoon gabaabaa kana keessatti isin ibsuu dhufe yaadni kun egaa filleen wanni haadha manaa irra baase maali? Kunis gaafi iccitii jechuudha. Wanni itti michiyyoo amma haaree dhuftee bira jirtu kanaas wanni irra fiduu danda'e maali? Lamaan kanaan itti isinii baasuu deemaa jechuudha. Illeen akkuma beekamu guyyaa dura silaa dhawamee jiru san kan dhukkubu jiruun irra dawwalee ture. Dawwaleetiin dhufee anilleen gaarifadhee fi guyyaa dhawame san anilleen deemaa gosuma bira dhufee miidhama isaa laaleetiin jira. Miidhamni isaa kuni garaan na daddabeetiin anilleen bira ture. Garuu san keessa deddeebi'ee keessa anilleen xiqqisoo guyyaa saniif bira dhufeetiin deemee sanboodallee na dawwalee anilleen bira deebi'ee haadha warraa kiyyallee fuudhee akkuma isin agartanitti viidiyoo irra deebi'ee nama dandeessan haadha warraa kiyyallee bira fidee ilmoollee irraa fuunee miidhama inni keessa jiru kana keessaa baafnee ilmoo mana kiyya geessine haadha tanaas akkaan itti galchu gartee mala dhahee anilleen bira dhaqee nuumijjoo inni haadha sanitti harka laatee jechuudha. Haadha ilmoo irratti bakka silaajiin jirtutti hangaasan hundaa fi nama silaa tuffiidha jechuudha kun jechuudha tuffiidha. Na waliin deemee akkamitti isitti harka laatee jechuudha anilleen harka keessaa fudhadhe maaliif hanga manguddoo dabalatee dhufu inni aduu tanaafuu hin deemu wannummaan ichi dhaqee isii deefu tana hundaafuu hin deemu. Ammas ani shakkeen na keessa jirtu guyyaa miciyyoon tun bira dhuftu taammee isa bira jirtu tun kattaa dura mana keenya dhuftee hoottaa mana nagarsiisaaf illeedhaan bira dhaquu fedhaas rakkinni inni keessa jiru sun qilleensa gubbattiin harkee rakkina isaa saniin gartee hubachuu fedhaa jettee egaa nutis nama kana waan isiin beeyneef illee akkamitti haala kamiin beekuu dandeessee na duratti haadha mana kiyyaatiin isiin gabbaatee alaa fuutee irratti dawwaltee telefoonaan dinginaan gabbaatee fuutee deebi'anii jechuu wanni kunii waan guddoo uumuu deemti. Waan guddaadha fiduu deemti. Filleen jechuun miciyyoon mana dhuftee haadha warraa kiyyaa wajjin nageessitu malee jettee irra deebi'ee ilaalaa viidiyoo sanis guyyaa waa xiqqoo muraasa dura jechuudha. Anilleen akka tasaa deemaa itti dhufee gaa namni kanatti namaa shakkii gartee shakkii mucaan kun eeggaddammaa kamitti seenee tume jechuudhaan nuti gaa kana hunda guban qabnu itti sana san dho'ifatanii sarrabdumaa beekaa akkatti miciyyoon bira dhufuu dandeesses. Nuti gaa akkasuma dhugaa seenee lakkoofsallee kan innee fi nama goonee fi namni akkasii fuudhee isa bira fiduu dandeenya. Akkamitti dhuftee yaa'ii mana keenya godhuu dandeessi. Mana fillee yoo barbaadde fillee akkuma duraan barbaadee dhuftetti namarraan harkachuu dandeessi. Lakkoofsa keenya dura barbaaddee nu bira dhuftee nu bira yaa'ii gootee deemuun kunis akkamitti deemnee deebinee fillee bira hin dhayine. Filleen kun ammaas ergamni ilmoo irraa fuudhaa jee waybachaa ture ilmoo irraa fuune mana geessine deebiitiin haadhaafiin geessaa hin jeen ilmoo. Akkuma naaf isiin tun gommoo si nyaachifte ijee gartee akka naaf inni itti walitti aarree yoo ni fi dhalaa biraa kayyala irratti deemu taates akkanaan bira dhaqee dubbadhee isa kanallee dhalaa biraa dhorkuu hin dandeenye. Sanuudhaaf kana yaadee jechuudha filleen ayyaanni isaa kun hedduu naa galu didee sanirratti hingaa ilmoollee haadhaa geessee ilmoo sana akkataatti isiin jirtus dhaqeetillee hin hubanne eegas jechuudha. Dalagaa gaa mashkuula biyya namaa kana keessa akka hedduu jira. Kanumarraa hin dhagee isillee hubachuuf illee hin dandeenye inshaallah ammallee dhageetiin hubadhaa garuu uummanni namni tokko mana lafaa ka'ee deema nama bira dhufee rakkootiitiin harkiyyee si bira gattaa'ee morma keetti hafee deebi'ee si jaaladhee na fuudhii kuni yoo iccitii baasuudha takkaamichi yoo hin dhufte malee iccitii baasuu yoo ka dhuftu taate malee illee jaalatteetii miti kana fakkaatutti ani haadha manaa isaanii beektii rakkoo isaatiin isarra mudatanaatiin garaan daddabee dhufee jechaa jirti. Osoo akka inni ilmoo qabu beektuu inni akka haadha manaa qabu beektuu wannummaan haadha manaa isaa gartee manaa baaseehu hin beekamnee jechuudha. Ganaa manguddoo barbaadadduun jeeni saniif inni lafarraa harkise.
garuu akkaataatti dhumachuu ta'e dubbii tana kan walumaan haadha manaa isaatii fi isaaf gartee akkaataatti walitti deebiin fayyisuu fayyaa jidduu barbaadaa turre si ammallee itti jirraa seenanii nama barbaadaduu jeeni isaa san hunda goone garuu osoo maalummaa kiyya kamin na beekte rakkootiyaaf na bira dhufte silaa dhuguma taate kenni misiyyoon isiyoo isan beeyne isaan lachuutu waliin beeyne na beektee dhufuu dandeessi maalitti na jaalachuu dandeessi jiru akka tahamaa deemu akka tahamaa jiru kana waliin ka hubannu taati waa'ee killee kanaan isii dhaamsa akkana dangana jedhaa gurree isin buuse yeetiin dhufe killeen tolchaan deemu mitilleen isaa rifannee waan san hunda goone mee waan tahamuutaa walumaan kaa garuu taati ittan yaada kanarraa maal akka hubattan isiniif gala waan itti aanuufis anis buru maayinaan bira niin deema dirqama har'aan galee anis dalagarra maayinaan bira deemeetiniin yaadee isirraayis baasaa akkumaan isiin ergisiitu erge immoo misiyyoon rukmatti uumaan dhufuu dandeessee mana yoo ishii ergitee dhuftee mana kanatti galtee harakaa tamma godhaa jirtu kana godhuu hin dandeessu dhalaan takka mana tokko keessa dhiiraa waliin bultee jechuun sangaa akkatti bulee abbaa beekaa mee walbaanu kaa garuu ta'a illee maal akka godhu jennu wallaahi hedduu takka na yaachifte wanni kun yaani saniif yaatan kana isinii godhe hangasittuu mee nafaana turaa icciitiileen gurguddoo wanni waan kana keessa jira waliin kaa garuu ta'a kabaatu taati hangasittuu nagaan naa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.